qarshii hanga barbaadde irratti barreeffadhu jedheen biiliyeenarri addunyaa Bill Gates. Guyyaa tokko gaazexeessituu tokkotu dureessa addunyaa kanaa kan ta'e Bill Gates waliin afgaaffii yookaan intarviyuu gooti. Gaazexeessituun tun gaaffii isii keessatti dhoksaan fiixaan ba'iinsa keessanii yookaan ammoo iccitii keessanii maali jettee gaafate. Dureessi kunis gaazexeessituu kanatti cheekii qullaatti kenne. Qarshii hanga barbaadde irratti barreeffadhu jedheetti hime. Isinis akka nama fedhii hin qabneetti cheekii san ofirraa dhiibaa lakki aan akkas jechuu barbaadee miti. Dhoksaan fiixaan ba'iinsa yookaan iccitii keessanii maal akka ta'e isin gaafachuu barbaadeeni jettee deebifteef. Bill Gates ammas irra deebi'ee cheekii kana itti kenne. Qarshii hanga barbaadde irratti barreeffadhu jechuun itti dubbata. Isin garuu didde. Dureessi addunyaa kuni cheekii kana itti agarsiisaa. Dhoksaan fiixaan ba'iinsa koo carraa amma akkaan sii kenne kana osoo if jalaa hin gubin itti fayyadamuu kooti. Dhoksaan milkaa'ina koo carraan argadhe hunda isaatti fayyadamuudha. Kanuma jedheen. Otoo ati carraa amma sii kenne kana itti fayyadamte silaa yoona gaazexeessituu dureetti addunyaa kanaa ta'uu dandeessa ture. Ani carraa lamaan siif kenne. Addunyaan kun garuu lama namaaf hin kennitu. Carraa tokkitti si dhaqqabdeen itti fayyadamuun dhoksaa fiixaan ba'iinsaati jeetti hime. Bill Gates gaazexeessituu saniif carraa lama kennee ture. Isin garuu ittiin fayyadamne. Utuu itti fayyadamtee silaa akkuma inni jedhe dureetti addunyaa kanaa taati ture. Jireenya ofii keessatti yeroo hedduu adda addummaa kan uumu carraa argatanitti fayyadamuu fi fayyadamuu dhiisuudha. Carraan aduu miti. Naannee dhufuu dhiisuu danda'a. Jijjiirama jireenya diinagdee keessatti wanti hundumtuu xiqqaarraa jalqaba. Never depend on a single income. Make an investment to create a second source jedha Warren Buffett. Madda galii bal'ifachuu yookaan ammoo diversifying income jennaan. Gabrummaa hanqina maallaqaa jalaa ba'uun qabsoo madda galii dabalataa gabbifachuu gaafata. Imala qabsoo diinagdee keessatti meeshaa waraanaa dargaggoonni jalqaba irratti hidhachuu qabu. Ani nan danda'a isa jedhamudha. Wantoota guddina diinagdee keessatti murteessoo ta'an kanneen yoo beekne jireenya keenya jijjiiruu dandeenya. Daawwattoota YouTube chaanaalii keenya jalqaba irratti of jijjiiruu, lammaffaan mul'ata qabaachuu fi kaayyoof karooraan jiraachuu, aadaa hojii gaarii gabbifachuun isa sadaffaa yoo ta'u, madda galii babal'ifachuun afuraffaadha. Shanaffaa irratti amala qabeessummaa jabaa horachuu, ja'affaan baasii malee hir'isuu, torbaffaan idaa hamaa keessa akka hin seenne of eeguudha. Saddeettaffaan qabeenya horachuu yoo ta'u, saglaffaan ammoo beekumsaan of qaraa deemuudha. Viidiyoo kanarraa waan barattan sanduuqa yaadaa yookaan comment section irratti nuuf barreessuun dagatina. Yoo isinitti tole like tuqaa seenaa milkaa'ina wal fakkaataa ta'an argachuuf mallattoo bilbilaa tuquu hin dagatina. YouTube chaanaalii ibsa jireenyaa subscribe godha. Waan har'aaf jenne goolabne nagaatti.